hojjete dabarfan li akkuma inni kan awwaalcha beekunu bakkee kana jirutti wahiif awwaalcha dhufne wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reekka sagaggeeffanne kaane walitti deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajaa jiraadhaa keessummoota keenya nu gaggeessaadhaaf kabajaadhaan keessummoota keenya nu gaggeessaa kan karaa dirree janaazaatti tarraa Sheekh Maamuriitiin sagantaan gara dhumaa geesse sagantaan sahabat raawwatamee boodatti iddoo